jaarsa kana eega dulloomee booda isaa umrii jahaatam dabare rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilmoo razaqeen dullachi hoo yeroo hunda taa'eeti yaaddawa ani dulloomeetiin jira akkasuma jaartiin tiyyaas dulloomtee jirti duba eegaan ani du'e booda ilma kiyya eenyutu naaf guddisa je'eeti yaaddawa halkanuma san roobni cibaan roobe manneen naannoo san jiran cuftunuu bulkeeta biyyee irraa waan jaarameef manneen hedduutu jige yeroo kana ollaan jaarsa kanaa dhufee balbala itti dhadho'e jaarsi kunis balbala ollaa isarraa banee ol naqeen namtichi ollaa isaa kun sababa roobni cimaan roobeen manni isaa duraa jigee jira jaarsa dullacha kanaan mee waan dandeessu na gargaarii jeen eegasii jaarsi kun guduunfaa maallaqaa guddoo takka keessaa maallaqa isa barbaachisu namticha ollaa isaatiif kanneefi eegasii xiisha maallaqaa bakka isaatti deebise namticha ollaa isaa wajjiin gurbaa tokkootu dhufe gurbaan kun wayita jaarsi dullachi xiisha maallaqaa bikkatti deebisu laalee ture eega bikka maallaqni jiru arke booda mala dhawate akkaataa maallaqa kana itti hatu malli inni dhawatee halkan wayita roobni roobutti seene suutatti dhokotee ilmoo xiqqoo fuudhee ala baase wayita haati hiyyeessa ilmoo isii dhageessee daa'ima fuudhuuf gabbaate jaarsa dullacha ajjeesee maallaqa fudhachuudha yaanni isaa. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون akkuma mala dhawate sanitti ilmoo xiqqoo fuudhee rooba keessatti gabbaase daa'imni kun wayita boo'ee jalqabe haati sagalee daa'imaa alarraa dhageesse eegasii jaarsa isii bira dheetee mee kottuu nuun deem sagalee ilma keenyaatiin alarraa dhagee akkamitti gabba'uu danda'e ganaa xiqqaadha deemuu hin danda'u maaltu isa gabbaase kottuu nuun deem gara manaatti galchina ani wanti gaariin tokkollee natti dhagayamaa hin jiru jetteen jaarsi isii gabba'uu dide mee atummaan deemii fidii jeen garuu jaartiin isaa irra deebitee gaafatteen eegasii ilma isaanii daa'ima xiqqaa barbaaduuf manaa gabbahan wayita jaarsaa fi jaartiin ilmoo isaanii barbaada manaa gabbahan hattichi hun maallaqa hatuuf mana seen jaarsaa fi jaartiinis daa'ima isaanii eeruu keessa harkanii wayita fuudhanii gara manaatti as deebi'an noo manni isaanii jigee jira. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر jaarsi dullachi kun jaartii isaatiin ilmoo keenya namni fuudhee gabbaase malaayikaadha akka nuti mana keessatti hin duuneef jeen eegasii halkan mana ollaa isaanii tokkotti dabarsan guyyaa itti aanuu ganama isaa ummanni ollaa isaa mana jige kana tolchuuf wayita dhufanii hojjechutti seenan hunoo waan ajaa'ibaa arkan ticha hattuu kan xiisha maallaqaa harkaa qabu manni irratti jigee du'e arkan eegasii namtichi ollaa isaa tokko jaarsa kanaan akkana jeen ati waan dandeessu gootee fi gargaarteen garuu inni si hatuu barbaade gocha isaatiif rabbiin kunoo galata galcheefii jira namni hamtuu namarratti raawwate hamtuma saniitu irratti deebi'a aljazaa'u min jinsil amal waan facaafate abbaan ni murata haada sharrii namaaf hiitu ifiif itti duuta duba guyyaa sanirraa jalqabee jaarsi dullachi kun sababa ilma isaatiif yaadda'uu ni dhiise namni rabbi irratti hirkate waan tokko akka hin taane baree rabbii isaatti hirkate amrii ilma isaatiis rabbitti dhiise ilmi isaatiis guddatee quraana hafazee imaama masjidaa sheekha guddaate. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا داوتوتا چاینال اودا نیشن ویدیو خنرا برنوتا گدا اکفدتن شکین قو ویدیو لی خنا والفکاتن ارکچوف چاینال خینا اودا نیشن یوتیوب رتی سبسکرائب اما گدا اکسما فیسبوک رتی پیجی خینا اودا نیشن لایک نف گدا اودا نیشن سبسکرائب قفا گدودان نگرگارا